يا مدرسة يا مدرسة بلالي يا مدبيكم دهب الرجالي مقاسني مقاخي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. براتوتا نجا غاري أرانتا نجا برنوتا هيرجا قطع شنفادا ما تدري فراكشنوتا إذا وجو إساسا إبسو برباديتي سرنا نجاكاسا سرتي خناف فراكشنوتا غسالة ملالا أرانتا نا فراكشنوني لمن نتلالو tokko firaakshinoota waamsisaa gosa tokko walitti hidhuu. Firaakshinoota waamsisaa gosa tokko qaban walitti hidhuu. Lammaffaa firaakshinoota waamsisaa adda addaa takkaa'uu waamsisaan isaa garagara ta'e walitti hidhuudha. Firaakshinoota waamsisaa garagaraa qabu. walitti hidhuudha. Firaakshinoota waamsisaa garagaraa qabu dhoggaa wali hidhaanee akkaataa itti hidhaanu akkami hajuu laallaa jechuu. Mata duree duraatirra isaan lameen keessaa mata duree duraa firaakshinoota waamsisaa gosa tokko qaban walitti hidhuu hajuu yoo keessaa fudhannee mata duree kana mata duree tokkichaa mata duree duraa kana waggaa fudhannee gabaabseetumaan irraa isinii ibsaa. Firaakshinoota waamsisaa tokko qabu fakkeenya firaakshinoota waamsisaa tokko qabu waggaa jennu fakkeenyaaf fakkeenya sadi lammaffaa idaa takka lammaffaa baa lama saddeettaffaa idaa afur saddeettaffaa caa sadi afraffaa idaa takka afraffaa. Isaan kana akka fakkeenyaatti laallaa jechuu gabaabsine. Isaan kun akka fakkeenyaatti yoo laallu waan silaa barreeffamaan bal'isee dubbisuu barreessuu qabu gabaabseetuma afaan kiyyaan ibsa. Firaakshinii waamsisaa gosa tokko qaban firaakshinii waamsisaa gosa tokko qaban waggaa jennu lama yoo sadi lammaffaa jaa ka duraa ka booddaatis takka lammaffaa jaa lama gosa tokko qabanii jechuu. Akkasumatti asirrattis waamsisaan isaanii saddeeti gosa tokko. Caabira ka jirus waamsisaan isaanii afuri waamsisaa gosa tokko qabu waggaa jennu akkanaati. Isa kana furuudhaaf caabira ka jiru sadi lammaffaa idaa takka lammaffaa ka jennu firaakshinoota waamsisaa gosa tokko qaban walitti hidhuudhaaf waamamaa isaanii walii hidhaaneeti waamsisaa isaanii tokko fudhanna tokkumachi dabarsinaa jechuu. Akkana jechuun waamamaan isaan kanaa ka duraa sadii asirratti takka sadii idaa takka jennee ka gubbaa walii hidhaanee waamsisaa jalaa kana tokkorraa fudhannaa jechuu. Isuma san tokkorraa fudhanna. Waamamaa walii hidhaanu kana
sadii fi takka yoo walii idaane sadii fi takka yoo walii idaane afur ta'a. Lama isuma kanaa jalachi dabraa jechuun lama isuma kanaatu jalachi dabra. Akkana ta'a. Barattoota bu'uura dura firaakshinii ida'uu eegale yoo ta'e firaakshinii idaateetuma dhiifta hin salphiftu. Salphisuun baaba biraa keessa waan isa naquuf jecha. Ni salphisoo jettee lakkoofsa walqixaa kan lakkoofsa waamaaf waamsisaa kana lakkoofsa walqixaatiif lakkoofsa isaan lachuutu waliin hiramuu qabaniiniif walqixa isaan lachuutu hirtee gad xiqqeessuun ganaa ibsa biraa waan isaan barbaachisuuf jecha waan fedhe yoo dhufe firaakshinii haftee gabaabdumatti waliif salphisuu danda'amu hunda calma janiituma kaayan hanga duraa sadarkaa kutaa gartee shanaffaa kana yeroo geetti immoo salphisan malees salphisuu ni danda'ama jechuudha. Waa hedduu baratanii jirti ijoolleen. Satanaaf jecha salphisuudhaaf lakkoofsa salphisuu jechuun firaakshinii kanname firaakshinii harkame kana lakkoofsa walqixaatiif hirtee gad xiqqeessuu jechuudha. Lakkoofsa walqixaatiif hirtee gad xiqqeessuun duratti wanni godhamuu qabu dura waamamaan waamsisaaf haftee malee hirama hajuun laalama. Waamamaan waamsisaadhaaf haftee malee ni hirama yoo haa ta'u ta'e hirtee isaaf achuma dhuma jechuudha. Yoommoo waamamaan waamsisaadhaaf haftee malee kan hiramnu ta'e hin hiramne ta'e lakkoofsa walqixaa saniif hirtee gad xiqqeessitee kan salphate keessa. Kanaafuu kun afur lamaaf haftee malee hirama. Afur yoo lamaaf hirree meeqa gahaa? Lama gahaa jechuudha. Akkasirratti lamaa sanarra dhaabbata. Lakkoofsa lakkaawwitti dhumee jechuu deebisaan isaa. Baa kana guddaa fudhannee baa bira kan jiru 2/8 fi 4/8 yoo walii idaanu maal jennee waamamaan lakfiraashinii waamsisaan isaanii wal qixate waamamaa isaanii lamee walii idaane jenne dura. Isaan kana 2 idaa 4 irra 8 fi 8 gosa tokko waan ta'eef jecha isarraa tokkumachi dabarfanna. 8 kana kan walii tokko tas dabarfanna. Amma ni idaanaa jechuun waamamaa lameen 2 fi 4 walii idaane 6 8 jalaschi dabra. 8 jaffaa harkanna. 8 jaffaan kun ammoo waluma idaanee harkanne malee hin salphanne amma dura. Lakkoofsa salphachuu ta'u yoo ta'e ni salphifna. Salphatu jechuun waamaa fi waamsisaa lakkoofsa walqixaatiif hirtee gad xiqqeessuu jechuudha. Kanaafuu gabaabdumatti jahaan kan argame kun jahaan kun lamaaf haftee malee hirame. 8 lamaaf haftee malee ni hiramaa hajuu laaluudha. Yoo hirame saniin salphifna jechuudha. Achirratti yoo giyaan ta'in ammas deebinee salphifna. Jaha yoo lamaaf hirree meeqa gaha? 3 gaha. 8 yoo lamaaf hirree 4 gaha. 3 afuraffaa harkannaa jechuudha. 3 afuraffaa harkanna. Isa kana karaa gabaabatti yoo salphisu deebisaan isaa 3 afuraffaa. Karaa gabaabatti salphisna yoo jenne calma jennee jaha 8ffaa hajuu jaha kana bakka lamatti lamaaf yoo hirree jechuudha. Lamaaf yoo hirree 8 bakka lamatti yoo hirree 4 jenna. Ogguu jidduu kanatti dhaamsuudhaan harriiqaadhaan dalagan afaaniin ibsamuun dirqama ta'a. Yoo kana yoo jaha yoo lamaaf hirree 3 gaha 8 yoo lamaaf hirree 4 gaha hajuu afaaniin dhuguu adda baasan akkas ta'a. Qabatamaan ammoo akkanaa jechuudha. Hiruu qabatamaan agarsiisanii sadarkaa ijoollee namni tokko dafeen harka waan ta'eef jecha fakkeenya namni afaaniin dubbatu kan akkanatti adda baasanaa jechuudha. Kanaafuu firaakshiniin 2/8ffaa idaa 4/8ffaan waggaa walii idaamu 3 afuraffaa dhufaa jechuudha. Caa biratti 3 afuraffaa idaa takka afuraffaa yoo walii idaanu akkuma reefuun tana jenne waamamaa lameen walii idaana 3 fi takka walii idaaneeti 4 isuma san jalatti dabarfanna. 4 isuma san jalatti dabarfanna. Kanaaf 3 fi 4 waggaa walii idaane 4 ta'a. 4 amma waamsisaan jalatti dabra. Firaakshinii tokko keessatti waamamaa fi waamsisaan walqixa taanaan tokko wajji walqixa jama. Sababaan isaa sababa qaba. Waamamaa 4 hiruudhaan dursaan jee akka reefuun tana jeetti jaljetteetuma dura hiruu akka hiramu laaluudha haftee malee. Kanaaf haftee malee hirama lakkoofsi kun. 4 yoo 4 firre takka gaha.
waan ta'eef jecha firaakshiniin fedhe isa qofa osoo hin ta'in firaakshiniin fedhe lama lammaffaa takkaa wajji wal qixa ta'a. Shan shanaffaa jettus takkaa wajji wal qixa. Dhibba irra dhibbaffaa jettus takkaa wajji wal qixa jedhama. Sababaan isaa akkanumatti miti. Waamumaaf waamsaa kana yoo walii firte lakkoofsi wal qixaa yoo walii firame ga'een isaa takka ga'uu isaati agarsiisu. Kanaafuu afur afuraffaa waggaa jennu deebisaan isaa takka tahaa jechuudha. Takka taha. Afurii firre takka ga'a. Kanaaf bakka afuritti takka akkasitti si godhamu. Afuraffaa jechuun afuriif afurmootuma isaa afuriif yoo irre takka ga'a. Ammallee deebitee afurmootuma isaa afuriif yoo irre takka ga'a. Dhumarrattis takka firuudhaan dhufa jechuudha. Takka firre takka ta'a. Isaan lachuutu hara lachuutu yoo ilaalte bal'ifnee yoo ilaallee kana tahaa jechuudha. Mata dureen kun firaakshiniin waamsisaa gosa tokko qaban lakkoofsa tokko irratti maqaa dhooyine bifti itti hidhamu kana fakkaataa jechuudha. Kana fakkaata. Kan lammaffaatti waggaa dabarru lammaffaa irratti irra dabarra.